Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha har'a kan qabadhee dhufe akkamitti nama tokko akka si yaadu gochuu dandeetta. Akka namni tokko si yaadu gochuudhaaf wantoota jaha siif qabadheetiniin dhufee jira. Qabxii jahan kana hanga dhumaatti yoo kan dhageeffatu taate nama tokko akka inni si yaadu gochuudhaaf baay'ee sitti hin fudhatu jechuudha. Wantuma qabxii jahan kanarratti hojjechuu qabdaa jechuudha. Qabxii tokko icciitii maal gochuu qabda? Icciitii kee guutumaan guututti abbaa fedhes haa ta'u nama jaalattu san itti himuu hin qabdu jechuudha. Icciitii yoo itti himtus suutaan waan itti himuu qabdu itti himtee waan itti himuu hin qabne immoo garaa kee akkasiif taa'u gochuu qabdaa jechuudha. Yoo itti himtes suutaan waan silaa yeroo sanitti si barbaachisu itti himtee waan yeroo sanitti si hin barbaachifne immoo dhiisuudha qabdaa siin jedha. Fakkeenyaaf siif filma tokko laalu ani yoo kan sitti dhufu taate waa'ee filma sanii jalqaba yoo kan natti himtu taate filma san guutumaan guututti qalbii takkaan ilaaluu hin danda'u. Sababni isaa waan filmi sun ta'u jalqaba natti himtee jirta waan ta'eef. Kanaafuu qalbii takkaan akka namni sun si yaaduu fi akka si faana deemu yoo barbaadde icciitii kee irraa muraasallee taatu garaa keetitti qabadhuun siin jedha. Oromoonuu yoo mammaayitu garaan udaan baatu dubbii baatu hin dadhabu jetti mitiire. Kanaafuu atis icciitii kee garama keetitti baadhu irra caalaan siin jedha. Lammaffaa walitti dhufuufudha. Yommuu nama sanii walitti dhuftu atummaan qofti kennaa adda addaa baattee nama sanitti bakkuma inni jirutti itti dhayita yoo ta'e namni sun si huffaa deema. Maaliifi inni xaaraan jiru bakkuma inni jirutti atumti itti dhaqaa jirta waan ta'eef. Kanaafuu isa san dhiisuu qabda ofirraa. Maal goota? Parsantii 100 keessaa 50 nama san yaaduu qabda. Innis parsantii 100 keessaa 50 si akka si yaadu taasisaa jechuudha. Kanaafuu yommuu nama san bira dhayitu kennaa adda addaa bittee bakkuma inni jirutti kan guyyaa hunda bira deemtoo ta'e si huffaa deema malee si yaadaa hin deemu jechuudha. Kanaafuu 100 keessaa parsantii 50 qofa nama sanitti dhiyaachuu qabdaa jedheetiin yaada. Isa sadaffaa fakkeenya suuraa nama saniif erguu akkasuma suuraa miidiyaa kamirrattuu haa ta'u poostii guddisuu namni akkasitti si huffaa deema malee si jaalataan deema. Suuraa kee hanguma feete nama sanis yoo kan jaalattu taate ati suuraa jijjiirtee guyyarraa itti erguu dandeetta. Hin gammada jettee si huffaa deema malee si yaadaa hin deemu namni sun. Kanaafuu suuraa adda addaa guyyarraa isaa erguu akkasuma miidiyaa irratti poostii godhaa ooltaa kan ta'e nama biratti rakasaa deemta. Kanaafuu wantoota akkasii irrallee of qusadhuun siin jedha. Sadaffaa arfaffaa yeroo muraasaaf baduu yeroo muraasaadhaaf nama san jalaa badda. Akkamitti badiinsa jedhu cal jettee nama san biraa baduu osoo hin taane osoo yeroo dalagaa yoo kan duraan itti haasoftu taate yeroo dalagaa bilbila kee lafa keettee gara dalagaa keetii baatee dalagaa kee erga geessitee booda nama san wajjin haasa'uu amaleeffachuu yookaan xiqqoollee taatu nama sanarraa yeroo kee qisaasessuu iddoo biraatitti. Maaliifi yeroo namni sun yeroo isaan walgeettu yeroo isaan wajjin haasoftu akka dharraatitti akka inni eeggatuuf yeroo kee nama sanarraa xiqqoo qusataa deemuudha qabdaan siin jedha. Inni shanaffaan karoora bakka bashannanaaf baasuu. Karoora bakka bashannanaaf yommuu baaftu atis innis karoora yeroo bakka bashannanaatiif baasuun dirqama. Fakkeenyaaf yoo guyyaa kaleessaa mana hoteelaa yookiin mana nyaataa tokkotti kan dabarsitan taate borummoo iddoo namni hin jirre yookaan iddoo bishaan jirutti deemtee dabarsuu dandeetta. Kana kan sababa kan ta'u immoo gammachuun kee kan kaleessa ati dabarsite caalaa akka kanarraa sii dabaluudhaaf bakka filachuu akkasuma immoo yaada walii wal dhageeffachuu irratti hundaa'an siin jedha. Inni jahaffaan immoo yeroo
bira geesse yeroo nama san bira geesse maal gochuu qabda? Amala gaarii itti argisiisuudha qabda. Yeroo gaarii wajji dabarsuudha qabda. Maaliif yommuu si biraa deemeetiin hin jedhe akka namni sun si yaadu yeroo si faana dabarse san akka inni yaadatuuf yeroo isa faana jirtu amala gaarii qabaachuudha qabda. Akkasuma immoo yeroo isa bira geette kotteen taf jechuu yookaan waan tokko fuudhuu bilbila isaa fuutee goroggoruu waan akkasii yookaan qabaattu taate namni sun si yaaduu miti inumaa si dagachuu yaalii taasisaa jiru. Isa uffisiista waan ta'eef kanaafuu yeroo bira dhaqxe amala gaarii itti argisiiftee jaalalaan faana dabarsuu amaleeffachuudha qabda. Kana yoo kan gootu taate guutumaan guututti nama san ni mootaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo yoo viidiyoon kun isinitti tole yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaatii nu hordofaa viidiyoo kana fakkaatuu fi kan kana irra waan gaarii tokko irraa hubattan jedhee yaadu isiniif nin dhiyeessaa. Nafa yeroo keessan qaalii nafaana dabarsitanii na dhaggeeffachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti.